Atu wanta san hunda nuuf taatee hin gaabbine nuti akkami gaabbina abadan hin gaabbinu wal argaan Nairobi. Gurgurtaa kitaabota biyyattii ni cabse jedhameetiin ammumarraa kitaabota seenaa kallattii adda addaatiin Oromoon kallattii adda addaatiin rogeeyyiin siyaasaa humnoonni aktivistoota dooktorri beekaa fi hayyuun manguddoonni abbootiin gadaa kallattii adda addaatiin gurratti qabanii dhageeffachaa jiranii fi guyyaan sun guyyaa yoom jedhaa jiran keessaa kitaaba hayyuu gameessaa obbo Jawaar Muhammadidha. Kanumarra dhaabbachuudhaan guyyaa har'aa anis sagantaa addaa qophii addaa odeessaalee adda addaa qeeqa gurguddaa akkasumas immoo deeggarsa gurguddaa gara marsaalee hawaasummaatiin dhimma barreessaa kitaaba hayyuu hingaabbu jechuudhaan barreesse Jawaar Muhammad dhaabbachuudhaan sagantaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Sagantaa kanaan immoo anis falmataa Roorooti. Mareegaa nagaa sindagan iddoo jirtanitti nageenni kenna kan jaalalaa sinaada qabsiniin jecha hingaabbu rikoordii gurgurta kitaaba biyyattii ni cabse jedhamee kan eeggamaa jirudha. Iccitiin nu hin dhageenye hin jiru keessaa waa baay'ee of keessa qabatee jira. Torbaan har'aa Keeniyaattis ni eebbifame jedhamee eeggamaa jira. Abdiin gurguddaanis irra kaa'amee jira. Keessummaaleen hedduunis gamasitti imalan jedhamee eeggamaa jira jechaadha. Muraasa keessaatti Oromiyaa seenes ni raabsama laata kan jedhus gaafii guddaadha. Kana hundaa iccitii gara har'aa sagantaa keenyaatti ni argattu. Qeerroo Oromiyaa bakka itti ce'umsi kufe waa'ee qeerroo Oromiyaas kitaaba kana keessa akka argamu bakka ce'umsi itti kufe akkasuma waa'ee obbo Lammaa Magarsaa Qaallitti Kaafaa'oo isinoo maalirraa eegdu kan jedhus yaadii isin gaafanna koomentii keessan barreessa. Kitaaba hayyuu gameessa Jawaar Muhammadirraa maal eeggattu maaltu dhufa jettaniiti yaaddan koomentii keessan yaada keessan babal'isaatiin nu ibsaa isiniin jedha. Anis immoo qopheessaa sagantichaa falmataa Rooroo yaada keenya marsaalee hawaasummaa kiyyeeffannee akka isinii ta'utti qabannee dhufnee jira. Kan furumaarree daawwattoota keenya warroon nu dhageeffachaa jirtan warroota koomentii akka gaggaarii nu kennaa turtan amma sada deebinee bakka jirtanitti nageenyi keenya kan jaalalaa sinaada qabu isiniin jenna. Sagantaa keenya akkuma itti jira beeksisa kanaan wooda walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jenna. Suufiyaaletti sagantaa keenyarraa odeessaalee adda addaa marsaalee hawaasummaa irraayis arganne ni jira. Kanumarra dhaabbachuun dhugaa dubbachuuf shamarree seenaa abdiisaa marsaalee hawaasummaa irratti qeeqaa hayyuu gameessa Jawaar Muhammad irratti geggeeffamaa ture ifaan ba'uudhaan nama adda dureedhaan falmachaa jirtudha. Seenaa abdiisaa keessaayyuu ergaa jajjabduu ishee akkas jechuudhaan jalqabdee jirti. Keessaayyuu qeequmsi ka'ee ture obbo Jawaar Muhammad irratti Iyyaasoo Kabbadaatiin jechaadha. Iyyaasoo Kabbadaa hordofaa akkuma beekamu armaan dura bara wayyaanee keessatti adda addaas dandamachaa turedha. Sabboonaa Oromootis kan jedhanis hedduu jira akkasittis beekamaa ture. Har'an tan immootu haala eeggamneen Jawaar Muhammad yeroo qeequ irratti marsaalee hawaasummaa irratti komiin gurguddaan ilmaan Oromootiif qeerroo Oromootiin ka'ee jira. Iyyaasoo Kabbadaa barreessaa hogbarruu Oromooti. Seenaa hedduu barreessaa ture, kitaabota hedduu barreessaa ture. Namni hogbarruu barreessu tokko kitaabni kun maal akka ta'ee fi eessaa akka dhufeef garamitti akka deemaa jiru osoo hin beekin qeequun isaa immoo gita guddaa isa kabalchiisuu akka danda'uu fi hayyummaa inni kaleessa qabu san kireeditii gurguddaa akka isa dhabsiisuu danda'uu fi komiin gurguddaan akka isarratti kallattiidhaan ka'u godhee jira jechaadha. Kanumarra dhaabbachuun seenaa abdiisaadhaa waan jette qabdi. Seenaa abdiisaa Iyyaasoo aarsaa inni qabsoo Oromoo keessatti kafale baay'een kabajaa isa qeequllee hin danda'u garuu immoo jetti as biratti Iyyaasoo qeequus hin danda'u barreeffamni inni kaleessa kitaaba Jawaar Muhammad ilaalchise barreesse irratti garuu qabxii tokkoon Oromoon kamuu Jawaarin gaafata yookaan itti komata jedhee hin yaanne Iyyaasoo Kabbadaa irraa argeen jira. Kan Oromoon kamiyyuu isa qeequu hin dandeenye, kan Oromoon kamiyyuu Jawaarin komachuu hin dandeenye, qeeqnis jiraachuu danda'a, komiinis jiraachuu danda'a. Kan Iyyaasoo Kabbadaa irratti argeetti seenaa abdiisaadha. Baay'ee na gaddisiisee jira, miira Oromummaa keessa na galchee jira kan jedhu yaadda barfattee jirti. Qabxiin kun maali kan jedhu immoo waan wajjin ilaalluta. Warri nu dhageeffachaa jirtan ammas koomentii keessan nu barreessaa. Turtiin keenya wajjin oolmaa gaarii isiniin jenna. Wajjin jirra madda olaanoo miidiyaarraa. Sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Seenaa abdiisaa maaltu dallansiise kan jedhu aara galfannaan booda walitti deebinee kan laaluta. Turtii gaarii. محمد መጽሐፍ ናይሮቢ ላይ ሊመረቅ ስለሆነ እኔም አልጸጸትም። ያን ነገር ሁሉ ለኛ አርገህ ዛሬም አልተጸጸትክም፣ እኛም አንጸጸትም።
መገናኛችን ናይሮቢ እንዲሆን አልጸጸትም። ኢንጋብ አልጸጸትም። ኢንጋብ deebi'een dhufeen jira seenaa abdiisaa waan ajaa'ibaa dubbatteerti obsaan nu dhageeffadha wajjin jira sagantaan keenya akkuma itti fufee jira seenaa abdiisaa dhuguma dubbachuu fi waa hedduu barreessitee jirti mee waan isin Iyyaasoo Kabbadaa irratti argite walitti deemina yaada sirraa mootu tokko furannee ilaalla keessaa yoo Jawaar Muhammad akkuma beekamu umrii dargaggummaa isaan humnaa fi beekumsa qabu osoo hin qusatin waan saba koof ni ta'a jedhee itti amane hundaa hojjetee jira eeyyen kana Oromoonis diinnis bareechee beeka deemsa isaa keessatti dogoggoruu mala osoo beeku garuu faayidaa dhugaa saba irratti guyyaa takkallee tadaraadaru yookaan immoo mari'achuuf illee carraa gurguddaa kennee jira ajandaa Oromoo fi Oromiyaa dabarsee laachuu irratti immoo carraa tokkollee diinaafis ta'e diina waloo Oromoo irratti carraa kennee saba Oromoo waan burjaajessuu fi saba Oromoo waan diiguu irratti hojjechuu nama hin dandeenyedha jechuudha hin hojjennes of durattis akka hin hojjechuu hin dandeenye waloo Oromoo irratti akka aarsaa kafalaa ture namoonni hedduunis dubbachaa turan jechuudha. akka riqichaatti isa fayyadamanii aangoo fi qabeenya ba'uuf osoo abjootanii warri lafti itti bari'e warri gaabbaan ni jiranis kan jedhanis hedduudha isa ganuudhaan kallattii adda addaatiin namoonni isa irra duulaa turan har'an tana faayidaa adda addaatiin dhugaa Oromoo kan dhoksan hedduu jira kan jedhus seenaa abdiisaa akka gaarii dubbatteerti waa'ee Iyyaasoo Kabbadaa immoo seenaan akka ajaa'ibaatti dubbatteerti waa'ee seenaa abdiisaan Iyyaasoo Kabbadaa irratti dubbatte mootu akkas jechuun jalqabde Iyyaasoo aarsaa inni qabsoo Oromoo keessatti kafale baay'een kabaja jechuudhaan seenaa abdiisaa ergaa ishee kan jalqabde naa ta'u itti Sudan yaada rimeesii haala gadhaanu kanaan ibsatte jirti yengaa shamarree seenaa abdiisaa marsaalee hawaasummaa irratti qeeqa Jawaar irratti kallattiidhaan Iyyaasoo Kabbadaa hordofaan geggeesseen fuuldura dhaabbachuun ergaalee jajjabduu dhama ergaa qaban dabarfattee jirti Iyyaasoo aarsaa qabsoo Oromoo keessa kafale baay'een kabaja isa qeequllee hin danda'u jechuun miira gara nyaattenis dubbattu xumura irratti garuu jechoota inni fayyadamaa ture fuuldura dhaabbachuuf akka filmaataatti fudhatte jirti barreeffama inni kaleessa kitaaba Jawaar ilaalchisee barreesse irratti garuu qabxii tokko kan Oromoon kamuu Jawaarin gaafata yookaan immootu ni komata jedhee yaanne Iyyaasoo Kabbadaa hordofaa irratti arge jechuudhaan shamarreen tun gara marsaalee hawaasummaa isheetiin barreeffatti seenaa abdiisaati marfameera jettee dhumaatii dhaalte jechuudhaan kan barreesse Iyyaasoo Kabbadaati yenga akka Oromoo tokkootti qabxiileen inni akka gaafiitti yookaan koomitti kaase hundi rakkoo in qaba jechuu kiyyaa miti jetti mirga isaatillee gaafachuus qeequu qaba qeequu fi koomiinis akkaataa itti gaafatamu qaba jechuudhaan yaada ishii kan dabarfatte seenaa abdiisaati marfame jettee dhumaatii dhaaltee isheen jettu garuu maaliif guyyaa sana duu oolte akka jechaattiin ilaala jechuudhaan seenaa abdiisaa hedduu haala garaa nama nyaatuun ibsachuu dandeesse jirti yengaa duu dhabe jechuu keetimoo maal jechuudha jechuudhaanis bifa gaafiitiinis gaafattee jirti jaraaba shaa malee Oromoo ta'e guyyaa sana Jawaar komatus har'uman arge ani jechuudhaan seenaa komii Jawaar Muhammad keessatti taatelee armaan dura raawwatan keessa komiin kun komii yeroo jalqaba marsaalee hawaasummaa irrattis ta'e kallattiidhaan kan arge jechuudhaan seenaa abdiisaa keessa jirti sababiin isaa shiira Jawaariin irratti shiramee turee fi bulee isaa eenyummaa akka uummata rasaasaan fixe hundi Oromoo beeka waan ta'eef shiira kallattiilee adda addaatiin Jawaar irratti geeffamaa tureef immoo Oromoon bareechee beeka fageenya irras kan jiruuf kan itti dhiyeenyas jiru dhugaa Oromoo fi Oromiyaa ni beeknas jechuudhaan seenaa abdiisaadha ergaa dabarsitee jirti. kanaaf Oromoon halkan san Jawaar olfachuutti gaabbu hin jiru jechuudhaan yaada rimee ishee dabarfattee jirti. Jawaarin kan hambise Oromoo qofa osoo hin ta'in guyyaan sun ga'uu dhabiin isaanii lubbuun isaa haftee jirti jechuudhaan yaada ishee dabarsitee jirti. Ofumaayyuu maal qaba aceenis akka Jawaar dursee beekta bakkatti nada qabaa jedhee Oromootti osoo kan lallabatu taate Hacaaluu Hundeessaas gaabbii Oromoon guyyaadhaa guyyatti gaabbaa jirudha. Maal qaba jaalbatteen mana sirreessaadhaa baasanii isa rashanan dursee beekeetiin nutti hime jechuudhaan bifa gaafiitiinis gara nyaattee jaalbattee Urgeessaa qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromoo duraanii haala suukaneessaan ajjeefaman gara nyaattee jaalbattee Urgeessaas gaafattee jirti. Borruu Piroofeesar Maraaraa Jaldaawud Ibsaa fi hooggantoota Oromoo amanamoo rakkoo keessa jiran yoo jedhan tarii namni du'a danda'a
tarii namni du'uu danda'a sodaa jedhuun ummanni Oromoodha taa'eet ilaalus tokkos hin jiru kan itti dhiyaate dhiyeenyarra itti dhiyaachuudhaan dhaqee dubbisuudhaaf kan fageenyarra jiru immoo jechuudhaan maal ta'anii jiran hooggantoonni Oromoo jechuun gaafiilee guyyaadhaa guyyatti of gaafatanidha jetti. Maaliif himatte jechuun maaliif callisteen hin duunedha akka jechuutti kaabiraa hin qabu komii kan keessanas hin kabaja garuu haalli ati Jawaar Mohammad komii itti dhiyeessite sirrii miti jechuudhaan seenaa abdii isaadha marsaalee hawaasummaa irratti ergaalee ishii dabarfattee jirti. Abadan hin gaabbinu wal argaan ናይሮቢ ዲሴምበር 19 2024 ምንድነው የሚለው ምን አለ ብላችሁ ልጠይቁ ይችላላችሁ። አልጸጸትም የሚለው የጀዋር መሐመድ መጽሐፍ ናይሮቢ ላይ ሊመረክ ስለሆነ እኔም አልጸጸትም ያን ነገር ሁሉ ለኛ አርገህ ዛሬም አልተጸጸትክም እኛም አንጸጸትም መገናኛችን ናይሮቢ እንዲሆን እየንጋ ሰገንታን ኬኛ ተቆለማ ጀቹዳ ወልዱራ ዱባን አኩመት ፈጅራ ኮሎኔል አጃብዱ አርዲ አፍሪካ ቲፋኬኙማ ጉዳ ቀብዱፊ ኦሮሚያን አይካንስ ኢትዮጵያን አይካንስ አንትል አፍሪካን ዳይመንድ ጀደሙዳን ከመቃመሶ ቀብዱዳም አትሌት ደራርቱ ቱሉ ቀመቹዳ ያደመርሳሌ አዋስማ ጎቲቻ ዳችን ኦሮሞዳ ኦሮሚያፍ ጉማችቴ ጀዋር ዳባቹን መርሳሌ አዋስማ ረቲ አካስ የቹንስ ባሬሲቴ ጀዋር ዶክተር አይሌ ፊዳ በረከናት ጀቹዳን ዶክተር አይሌ ፊዳ ሲና ድርዱበይሳ ያዳቺ ሱፍ ድርቃምቴ jirti Darartu Tulluu gammachuudhaan barreeffamnoon Dr. Ailee Fidaa barasana katabe takka lafa hin buune jechuudhaan barreeffama seenaalee asiin dura nu yaadachiisuuf dirqamtee jirti Leetal Koloneel Darartu Tulluudhaan barreeffamoota baay'ee Ailee Fidaa sirna wayyaanee haa godhe itti fayyadamaa turuu isaas ragaalee qabattee dhuftee jirti kan nama meeqaattu beekalaati jechuun bifa gaafiitiin ennaa gaafattu akkuma barreeffama Ailee Fidaa kan Jawaaris dhalottoota jijjiiruudhaaf shakkii tokkollee hin qabu Jawaar Oromoodhaafis ta'e Itoophiyaadhaaf dawaa guddaadha jechuudhaan yaada ishii dabarfattee jirti. Egaa akkuma beekamutti rabbiin Ameerikaaf Maartin Luuter King gurraacha Afrikaanota innaa kennu hindiif matammaa Gaandii laatee jira Afrikaa kibbaaf Neelsan Maandeellaa kennee jira Oromoo fi immoo Jawaar Mohammad kennee jira gabrummaa hobbaafachiisee jira jechi Darartu Tulluudhaan yenga akkuma Ameerikaadhaaf hayyuu guddaa gurraacha Afrikaanota Maartin Luuter King kenne hindiyaaf matammaa Gindii laatee Afrikaa kibbaaf Neelsan Maandeellaa falmataa gurraachota Afrikaa kenne Oromoo fi immoo Jawaar Mohammad kenne gabrummaa hobbaafachiiseetti bara manaa fi mallis Oromoo jalaa badee bara Oromoo ta'uun yakkamaa ta'e afaan Oromoo dubbachuun qofti shakkamaa nama taasisu sana keessatti barattii bara dukkanaasan inni I am Oromo Faris jechuun miidiyaalee addunyaa CNN Africa.press BBC Africa Al Jazeera isaan biroo hundumaa afaan qabachiise I am Oromo Faris jechuun qaanqee qaabsaa'onni qabsiisan finiinse gonfoomii oochuu sabichaa gonfachiise hayicha guddaa gaanfa Afrikaa kan ta'e Jawaar Mohammad ammas kitaaba mata dureen isa Ingaabbu jedhu barreessuun gulantaa qaabsoo ittaan dhaloota ceesisuuf anaa dhufu jennee jirra jechuudhaan nagaadhaan jalqabde Jeneraal Koloneel Darartu Tulluuti yenga marsaalee hawaasummaa irratti kana qofaan hin dhaabne Atleet Darartu suuf dirqamtee jirti Jawaar Mohammad fi kitaaba isaa Ingaabbu jedhu irratti yaadrimee ishee haala ajaa'ibsiisaa ta'een barreessuudhaan yaada ishee dabarfattee jirti ilmi namaa sababa malee hin dhalatu jechuudhaan waa'ee ilma namaa raayis walumaa galatti yaada gabaabaa kanaan himte jirti sababa malees hinduu laafas ta'e lafa kanarratti hin dhufu jechuudhaan kallattiidhaan dabarsite jirti sammuun ilma namaa kamiyyuu kitaaba tokko of keessaa qaba garuu namni hedduun kitaaba osoo hin baasne barreessanii du'an jechuudhaan yaada ishee gara nyaattummaan itti fufte kanneen wajjin dhalatee fudhatee waliin godaanaa warri akkasii sammuu dukkanaa qaban jetti Fitti amanamummaan kitaaba isaaniitti mul'isu yaadni isaanii gurraacha galaana wallaalummaa daakaa da'u jechuudhaan yaada ishee ennaa dabarsitu namoonni miraasni immoo kitaaba baasanii dhalootaaf galaa kaa'uudhaan galaa galgolaa kaawwatanii deemu jedhama kitaabni isaanii dungoo ifa kennu ta'uun ifni sunis barootaaf ifa malee dafee hin dhaabu jechuudhaan abdii argansuu kitaaba barreessuudha miira oromummaatiin kan barreessite
Koloneel Darartu Tulluuti. Ifaan kitaaba namoota akkasirra ifa laatus ofiif baqee qaama biraaf ifa laate jechuudhaan qabsoo Jawaar Muhammadis kallattiidhaan tuquudhaaf yaalaa jirti. Namoonni akkasis hayyoota dhugaati jechuudhaan dhugummaa hayyoota warroota waa barreessanii dhalootaaf ifaa ta'anis yaada rimee kana keessatti ibsuuf dirqamte jirti. Warra hayyummaan carroomanidhas jechuudhaan carrummaa fi gamnummaa isaanis ibsite jirti. Warri akkasii aadaa fi addunyaas qabaatu sabnis ni jaalata kitaaba isaan dubbisee jala hiriira jechuudhaan yaada isaanis deeggarte jirti. Nama akkasitti waan dhalateef beekaa waan beekeef qoratee rakkoo furaa yaadee falee hime malee yaaddee shiira hinniiru jechuudhaan beekumsa xaxaa hiika malee wallaalummaan xaxameen kufuu Jawaar Muhammad namoota akkasii keessaa tokko ta'uun arge jechuudhaan Darartuu Tulluu marsaalee hawaasummaa gara Facebook isheetiin ibsattee jirti. Namni kun yoo waa dubbatu yoomii fi eessatti akka dubbatu bareechee beekaa jechuudhaanis yaada isaa dubbattee jirti. Waan dubbatuu fi maaliif akka dubbatus tartiibessee hima dhaabbatu halaala mul'ata dubbatu lafa jabeessa gowwaa qaroomsa kutannoon uuma jechuudhaan yaada ishee dabarfattee jirti. Xiinxalaan ammoo madaala qofaa miti bishaan jigeeyyuu waan lafaa kaasu fakkaata. Dhugumatti namoonni akka isaa ardii kanaaf gatii waan kafalaaf jiraniif jabeeffatanii eeguu ol kaatanii kunuunsu jecha isaa dhageeffachuu fi kallattiin kaa'urra imaluun sababal'aa kanaaf ni fayyada malee hin dhabsiisu carraadha kuni itti fayyadamuu dhabuun ummata keenya saba guddaa kanaafis qaanyiidha jettee jirti. Caalatti ammoo kitaaba Jawaar har'a bu'aa fi jiruu irra waan baay'atee baratuuf jedhee eega jechuudhaan dhalattoota Oromoo isaan dhufaa jiranii fi addunyaa kanarra jiraniifis ergaa jetti. Yoo wal dhageenye yoo wal kabajnee fi yoo wal jalayaan salphumatti milkoofna kan jettu atileet Darartuu Tulluudha. Eeyyen kanuma jetti. Hayyuun akka Jawaar yeroo hundaa saba lafa kanaatiif hin dhalatu ture akka carraa dhalata jechuudhaanis yaada rimee ishee guduunfuudhaaf dirqamtee jirti. Rabbiin umrii nuuf haa dheeressu jechuudhaan du'aa gochuudhaan kan xumurte atileetii Oromoodhaa fi ardii Afrikaatiif seenaa guddaa qabdu atileet Darartuu Tulluu gama Facebook isheetiin yaada dabarsiteedha. Komiilee hawaasaa irrattis yaadota hedduu dabarsaa turte. Yaa kaadiree xobbee fi faarsee bulaa badoo hundaaf biddeen Jawaar arrabsaa bilcheeffattan taayyeefuu hin taane hayyicherraa adabadhaa jechuudhaan ergaa gurguddoos dabarsitee jirti. Inni waa'ee nageenya isin dura gaara Kilimanjaroo dhaqee labsee dadhabee jira. Hayyicha taayyee gaafa sana xiqqeessuuf yaalee gaafa taayyeen badoodhaan wal dhabee akkanatti sagalee taafii ture jechuudhaan yaada rimee ishee keessatti gara laafummaa hayyicha gaanfa Afrikaa obbo Jawaar Muhammad kan ibsite atileet Darartuu Tulluuti.